Imimmaan bu'aa warri jiran isaaniidha. Baay'een isaanii warra dhaabaa iddoo amaaraan tirii ta'anii tokko Biraanuu Naggaatee amma Biraanuu Naggaa warri isa wajjiniin amaaraa bakka bu'ee warri gurguddaa jedhamu namichi mikittiliinsaa hin gadhiise rizaanii jalaa godhee isaan egaa ammara paartii mariinna paartii liqambar kan jedhan kophaa qabu inni liqambarii sunis rizaanii godhee jalaa gadhiise. Amma mureen gaddanni taanee immoo filame immoo agar kidatii moo seenan tiriizeniidhaan qabamee manadhaa galeera gara torban lama hunga'u qanii kudhanii wayiiti jalaa hidhaniiru jechuu kooti. Isaanis bu'aan argan. Jara Biraanuun kooma isaan tirii ta'a malee warri achi keessa warri ispeeshali bakka bu'aa amaaraa warri jedhanii garee isaanii qabachaa jiru. Bu'aan ministeera ta'uu malee sanarra waan darbee paartii isaanii iddoo qabatee filatamee maal ta'ee waan hin tirii ta'ee miti warruma kennaa mootummaan kenne fudhatanii galan iddoo tokkotti. Warri Abiin jedhamuunis kanumatti itti dhufe. Amma iddoo sadiitti hirmaman isaan immoo. Inni tokko mootummaatti hafee inni tokko badee faannootti galeef hin ta'ee hin beekamu inni liqambarii isaanii durii ture inni haaraa mootummaatti galee inni tokko immoo akkuma beektanii paarlaamaa baaliyyuu nama ture otoo yaalama akkasas martii maal jedhan tokko imminutii otoo irraan kaafne hidhanii inni madadhaa jira. Biyya jeequu biyya kan tirii ta'uudhaan. Isaanis waan arganne. Baay'een isaanii egaa warra achi galanii amma deebi'anii lolla amaara gubbaatti ennaa isaa qabu saba wajjin ta'uu hin dandeenye mootummaa wajjin ta'uu hin dandeenye jidduu kana rakkachaa jiru jechuu kooti. Kana keessatti egaa amma dandeenyu filannaa sana keessaas egaa akkuma isiniin jedhe deemsi keenya rakkoon keenya mootummaa wajjin deemuu maaliif dadhabdan jedhee namni baay'ee iddoo baay'eetti nu gaafachaa jira. Maaliif immoo warri tokko immoo warra akkasii nutti irratti deebi'aa jiru maal ta'uu jiru sinutoo mootummaa keenya dhiibdanii mootummaa keenya fudhachuu diddanii akkas taata warri nuu jedhan jiru numa rakkanne malee hin illee jechuu kooti. Rakkoo mootummaa kana immoo rakkoo shan qaba. Isa daraa rabbi na dhagaara. Isa nuti rakkannee wajjin hojjechuu dadhabnee jechuu kooti. Rakkoonni tokko warri faranjii maal jedhu political wiilii jedhu fedhii aangoo hiruus feergeemii gochuus hin barbaadu mootummichi. Amma gona kana goonetti immoo nu rakkise. Aangoo hiruus hin barbaadanii tapha dhugaa ta'een aangoo irraa bu'uus hin barbaadanii tapha dhugaa ta'een aangoo hiruus hin barbaadanii yeroo maalii isuma eddemaa isiniin jedhe maaliif nun gargaarre jedhu maaliif nun gargaarre sun immoo indirectly ergamaadha malee poolisii waan sabaa ta'u waan akkasii lafarratti waan walii galtee jiru kana hin barbaadan. Ijaa kana ishiitu nu rakkise. Ishiin immoo jarri kun garatti deema ijaa wal beeknuu fi garatti deemuu danda'an ijaan baree fi kana duras dubbadheera ta'a. Durumannaa calqabnu waan dhufuu danda'u natti mul'achaa ture. Jarri kun kophaa deemanii waan dhufuu danda'u. Yeroo dargiis akkas taane irraa yeroo maalis akkas taane 1991 yennaa wal lafiin gales Oromoon akkas ta'eera akkan taane waan tokko natti mul'achaa ture. Ijoolleen Oromoo ji'a lama moo aangoo Dr. Abiy faangoo qabatanii ji'a lama keessatti natti fakkaate ji'a sadiin darbu garuu. Graduationii keessa naa yuunivarsiitii fixanii nu waaman. Akka carraa warra mormituu biraas waamaniiru mormituu Oromoo jechuu kooti. Oppidoo aangoo nama qabus waamaniiru. Innaa achi anis dubbadhu jedhanii dhiyoo manadhaa keessaas ijaan bahee fi appetaayitiin dhabe waan fooyyee qabu dubbachuuf appetaayitii dhabnaananii waama laman sinitti masuma waan dhageessanii muumicha ministeeraan nuu geessan nu ga'an jedheen tokko namichi faranjii wayii jira Renee Laafoor jedhu yeroo nugusaati qabee katabaa ture waan rakkoo biyya sana
rakkoon siyaasa biyya kanaa jedhe rakkoon siyaasa biyya kanaa namni Mallas Zeenaawii jedhani paaspoortii siyaasaa biyya kanaa fudhateetu du'e isatu isaan rakkisee waan jedhu dubbate jennaanani maalan jedhee ishuma xinnootti waa dibeeni dhala namni faranjiin biyya kana siyaasa biyya kanaa beeku akkas jedhe muummicha ministeera haaraa kanaani yoo inni paaspoortii ofii akka riikreetii gochuu danda'u kan ofii yoo inni paaspoortii Mallas fudhatee du'e sana boolla isaa qofforee akka deebisee argachuu danda'u kana nuu gorsaa paaspoortii namaatiin siyaasa gaggeessuun rakkisaadha isa jedhuun dubbadde waan isa lammaffaa sana garuu waan afaan koo keessa galcheefis hin beeku qajeeltumatti itti yaadee miti garuu moo waan lammaffaa kan itti nu himtani Oromoon galma gale yoo inni ofiif bada yoo inni Oromoo balleesseetu bada jedheen Liji Iyyaasuu Oromoo gargaaruu yaalee ofii bade Haile Sillaasee waggaa 58 moo maal aangoorra ture Oromoo balleessee booda ofii bade Mangistuu Hayilamaariyaam waggaa 17 aangoorra ture Oromoos balleessee ofiis dhumasaatti hamma Haile Sillaaseen ta'in malee bade Jeneraal Tafarii Bantii sanuma keessa bade Oromoo toobaa aangoone kana keessa Dr. Nagaasoo waan ammaa hambiftee naan jedhe gaaf tokko listii kana keessa innaan nan balleessi ani executive intini humna baay'ee aangoo baay'een qabdu malee sillee raanfanne garuu nan balleessi jedheen anjara sanaa warra balleessi yoo inni ofii badanii yoo inni Oromoo balleessanii badanii himuu kooti waan akkasii dubbadheen tarin Oromoon galma gale yoo inni ofiif badaa yoo inni Oromoo balleessee badaa jedhee salafa kaa'een ture achi Iyyaasuu qabee Haile Sillaasee qabee Mangistuu Hayilamaariyaamiif Jeneraal Tafarii Bantii qabee maalii qabee amma siyaasnaa galetti himaan ture tokko kana yaaleera gurbaan opiidoo ta'ee bakka wayi fuulli isaallee Maakalaayii Komitee ture erga si argeen beeku nama kana gaaf sana garuu nuti Oromoo balleessinee hin bannu waan manaan jedheefis waan galeef natti hin fakkaanne naan booda laalu ani ergaa akka dabarsanidha of eeggannoo guddaa akka barbaachisu barcumni suni rakkoo akka qabu akka galee fi baalaansii eeggatudha malee ammeenya illee hin turre ammas nuti Oromoo illee balleessinee hin bannu jedhee nan yaadadha lammaffaa moo kana yaalee in fact ofuma suggestionii ofuma fide abbaa wajjin mari'ateen beeku malee fide Aragaawii barihee waraqata dhiyeessineetu warri nuti heavyweight taanee biyya kana siyaasa biyya kana garatti luuccessinu waa tokko dubbachuun nurra jedhee suggestionii ofuma fide suggestionii sun maal jedhaa nama warra waraqata dhiyeessanis ofumaaf godhe Aragaawii baree nama Tigraayiti inni waan waraqata karaa tokko waraqata tokko naa dhiyeessu jedhe karaa Oromoo immoo Mararaan naa dhiyeessu jedhe inni sanyii hin qabnes Biraanuu Naggaasii dhiyeessuu hin danda'a jedhe ani immoo maqaa Itoophiyaatiin dhiyeessuu hin danda'a waraqata afur dhiyeessina obbo Leencoo fi Dr. Bayyanee Pheexiroos wanti haa godhanii jedhe cheerii haa godhan jedheetu ofuma isaati asaayindii nu godhe ani gaamma kootti tolchuu kooti rakkoon siyaasa Itoophiyaa yeroo nugusoota qabee dargii keessa darbee Hiwaat keessa darbee attamitti as ga'e attamitti immoo rakkoo sana hiiknee gara fuulduraatti deemuu dandeenya seeruun dubbachuu yaale waan nattaareef hin beekuu garuu nattaaree achi keessa waan malamadha waan guddaallee miti tokko walk your talking jedheen hamma dandeessetti Oromoonis kanuma jedha natti fakkaate karaa sobanii darbanii innaa deebi'an nama rakkisa waan jedhu wayiitu jira walk your talk waan waadaa namaa galtu waan waadaa maal gootu kana itti yaadi hojiirra oolchuudhaaf nama rakkisaa isatti yaadi lammaffaa immoo warra nabiyyi siin jedhu duwwaa otoo hin taane warra sirraa waa tokko reservationii qaban shakkis qabanii isaanis akka mootummaa biyya kanaatti akka nama isaanis keessummeessi isun waanuma akkasii jedhudha
Garuu nu waan daldaalee hin beeku anaan yeroo sadii kootii godhe negatively mararaan marziin qabu malee inni adda faal jedhee dubbate muummichi ministeeraa akkas jechuun xinnoo hin ulfaata. Lammaffaa innaan tirii ta'uu kanan dubbadhee hin fudhanne yeroo sadii garuu negatively. Buraanuu immoo yeroo 13 kootii godhee ijoollee lakkoofteetti positiviidha kan isaa 13. Akka gargar egaa deemaa jirru kana gubbaatti naa galee garuu kanas ta'u sana yaalaa turre waan dhufuu danda'u amma siyaasni galetti projektii goonee sitti yaalaa turre ijoolleen colleen magaala Finfinneetti akka Andaargaachoo Siggeeffaa maal fa'aa kana fudhatanii qajeelanii rooddi maappii katabnee kan itti kennine nuyiidha jedhanii isa yeroo tokko argee gorseen ture jara kana eeggadhu warra akka rooddi maappii jedhanii maal jedhan kuni miidiyaatti baanii dubbachaa jiru baay'ee miti personality keetillee yeroo tokko gorsuu yaaleen ture. Egaa political wiiliin mootummaa sanaa bal'iseen wajjin hojjechuu nu rakkisaa ture rakkoon keenya kanadha. Lammaffaa rakkoon biyyi sunis akka biyyaatti mootummaan sunis akka mootummaatti qabu lack of capacity isa jennu kanadha. Lack of capacity. Dandeettii siyaasaas haa ta'u bulchiinsaas haa ta'u maalis haa ta'u. Innaa fira turre isas gaafadhe. Yeroo nu gusaatii qabee barii background check kan jedhamutu jira. Background check. Innaa nama shoomanii wanta akkasii jira. Background check. Nama shoomtu kana ilaalteetu moo caljetteetu aangoo kennitaafisa jedhu gaafadheen ture. Maalan godhaan naa sana bilisiginnaan taane paartolonni afuridha isaanii kan habalu yeroo fidanii dhufu ani maalan kophaatti godhaa naan jedhe. Baay'een mootummaa sana keessa namni jiru karaa barumsaas haa ta'u karaa beekumsaas haa ta'u karaa muuxannoos haa ta'u baay'een nama rakkoo qabudha. Dubbiin kaappaasitii kun rakkoo guddaa qaba. Biyya miiliyoonii 120 geggeessuun tapha